Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii kiyyaa baga nagaan dhuftanii kan Dr. Birboo Caalatii har'a mata duree baay'ee barbaachistuu tokkoon isinitti himuu dhufe. Mata dureen kun dhiiraafis dubaraafis baay'ee barbaachisaadha. Innis maalidhaa? Akkuma mata dureetti argitan kana namoota akkamiititu otoo dhukkuba sukkaaraallee hin qabaatin, otoo mallattooillee hin qabaatin namoota akkamiititu dursee dhukkuba sukkaaraatiif dirqama laalamuu qabaa kan jedhu karaan isinitti himuu dhufe. Odeeffannoon kun odeeffannoo baay'ee barbaachisaadha jedhee waan amaneefan isinii qabadhee dhufe. Warri chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan baga nagaan dhuftanii YouTube chaanaalii kiyya sabiskiraayib godhaa maatii naa ta'a. Warri immoo duraan YouTube chaanaalii keenya sabiskiraayib gootanii maatii taatan viidiyoo keenya laayik gochuudhaan jalqaba. Kallattumaan gara mata duree guyyaa har'aa qabadhee dhufeettan isin dabarsa. Egaa innis maalidhaa? Namoota akkamiititu dursee dhukkuba sukkaaraatiif otoo mallattooillee hin qabaatin namoota akkamiititu dursee dhukkuba sukkaaraatiif ilaalamuu qabaa kan jedhu kana isinitti himuufan dhufe. Egaa akkuma beekamu dhukkubni sukkaaraa dhukkuba ajjeesaadha. Dhukkuboota daddarboon taane dhukkuba ajjeesaa yeroo ammaa nama baay'een ittiin rakkachaa jirudha. Keessattuu namoonni dhukkuba kalee fayyamne qaban hedduun isaanii sababa dhukkuba sukkaaraatiin kan ittiin dhufedha. Kanaaf dhukkubni kun dhukkuba baay'ee ajjeesaadha. Innaa dhukkuba daddarboon taanedha. Dhukkuba daddarboon taane jechuun tuttuqaadhaan yookaan wal bira jiraachuudhaan namaa namatti kan darbu osoo hin taane garuu immoo maatirraa gara ijoolleetitti dhukkuba darbudha jechuudha dhukkubni kun. Viidiyoo darbe keessatti mallattoon dhukkuba kanaa maal akka ta'e isinitti himeen ture. Dhukkubni sukkaaraa namni dhukkuba sukkaaraatiin qabame tokko mallattoo akkam akkamii agarsiisa? Mallattoo keenya irratti hundoofne akkamittiin dhukkuba sukkaaraa ittiin qabamuu keenya shakkina yookaan baruu dandeenyaa kan jedhu viidiyoo yeroo darbeet irratti hojjedheen ture. Isa san dhaqxanii ilaaluu dandeessu. Isa har'aa kana gaa namoota akkamiititu dursee ilaalamuu qabaa hin jedhu. Namoonni garee shanan wayiin jiru. Namoota shanan kun namoota akkamiitii hin jedhu isinitti himaa. Tokkoffaa nama umuriisaa waggaa 45 darbe. Namni kamiyyuu umuriisaa dhiiras haa ta'u dubara umuriisaa waggaa 45 geenyaan dhukkuba sukkaaraatiif ilaalamuu qaba. Sababni isaas namni tokko gaafa waggaa 45 darbe nama kaan caalaa carraan dhukkuba sukkaaraatiin qabamuu waan ol ka'aa ta'eef waggaa 45 namni darbe kamiyyuu dhukkuba sukkaaraatiif dursee ilaalamuu qaba jechuudha. Maaliif dursee ilaalamuun kun baay'ee barbaachisaa ta'ee baay'ee yeroo baay'ee dhukkubni sukkaaraa gosti lammaffaa afaan yeroo dheeraadhaaf mallattoo hin qabu. Dhukkubni kun dhiiga keessa odoo jiru sukkaarri nama sanii dhiiga keessatti baay'ee ol ka'ee odoo jiru mallattoon agarsiisu. Gaafa mallattoo agarsiisan miidhaa hedduu irraan gahee fida nama san. Ija fa'aa balleessuu danda'a, kalee isaa baay'ee miidhee ta'uu danda'a, onnee isaa dadhabsisee ta'uu danda'a. Kana kun hunda waan gochuu danda'uuf dursanii ilaalamuun kun akka dursee baramuuf jechuudha. Kanaaf namni tokkoffaan eenyunni namoonni waggaa 45 darban dhukkuba kanaaf dursanii ilaalamuu qabu jechuudha. Lammaffaa namoota body mass index isaanii 25 kiloogiraam per meetira iskuweeridhaa ol ta'an. Egaa body mass index nama tokko akkamitti akka herreegamu kan dura isinitti himeen ture. Body mass index isaa ulfaatina hiruu iskuweerii dheerinaatiif. Yuunitii isaa meetira. Ulfaatinni immoo kiloogiraamanii. Kanaaf kiloogiraam per meetira iskuweeridha yuunitii isaa. Kanaaf namni body mass index isaa 25 kiloogiraam per meetira iskuweeridhaa ol ta'e overweight waan jedhamuuf namni kunis ilaalamuu qaba jechuudha. Sadaffaa namoota maatii isaanii dhukkuba sukkaaraa qaban. Namoonni maatii isaanii dhukkuba sukkaaraa qaban umurii isaaniillee 45 yoo ta'uu baate yookaan yoo guutuu baate dursee dhukkuba kanaaf ilaalamuu qaba jechuudha. Maaliif nama kaan caala carraan dhukkuba kanaan qabamuu isaanii guddaa waan ta'eef jechuudha. Arfaffaan namoota dhukkuba dubartoota ulfaa dhukkuba gestational DM yookaan immoo yeroo ulfaa yoo dhukkubni sukkaaraa dubaroota san mudate. Dhukkuba sukkaaraa yeroo ulfaa yookaan gestational DM dubaroonni jedhaman yoo jiraatan isaanillee ilaalamuu qabu jechuudha. Shanaffaan namoota dhiibbaa dhiigaa qaban yookaan immoo olka'iinsa dhiibbaa dhiigaa qaban. Namoonni olka'iinsa dhiibbaa dhiigaa qaban ammas namoota kaan caala carraan dhukkuba kanaan qabamuu waan jiruuf kanaaf namoonni olka'iinsa dhiibbaa dhiigaa qaban namoota kaan caala carraan dhukkubaan qabamuu isaanii guddaa waan ta'eef namoonni olka'iinsa dhiibbaa dhiigaa qaban dursaniitoo dhukkuba sukkaaraatiif ilaalamuu qabu jechuudha. Kanaaf sababoota kanniiniif namoonni kun shanan dhukkuba sukkaaraatiif otoo mallattooillee hin qabaatin dursanii ilaalamuu qabu jechuudha. Kanaaf anis irraa kanumaan isinitti himuu dhufe. Viidiyoo keenya yoo jaallattan laayik godhaa. Fayyaa odeeffannoo biraa argachuu barbaaddan immoo karaa fuula feesbuukii keenya Dr. Birboo Caalaa jedhuu fi karaa fuula tiiktookii keenya Dr. Birboo Caalaa jedhuun
nu hordofuu dandeessu. Fayyaa ta'aa.